Ashama akkam jirtu nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu hunda keessaniif bakka jirtanitti arra viidiyoo wayii isinii qabadhee dhufeeti jira. Innis maalidha? Akkaataa koopiraayitiitti balleessinudha. Koopiraayitii akkaataa kamiin viidiyoo keenya irraa balleessuu dandeenya? Viidiyoo keenya odoo diileet hin goone yookiin immoo viidiyoo koopiraayitiin irratti erge sana akkamiin koopiraayitii sana irraa balleessina viidiyoo odoo hin dallanne kan jedhu waan ilaalla. Hanga dhumaatti nu faana tura. Ishi koopiraayitii balleessuudhaaf amma iddoo kun kiroomii keessa jechuudha. Kiroomii keessa wantoota jiran keessa ishii lammaffaa irratti argamtu kana jedhudha. Isa booda koopiraayitii viidiyoo guutattee layyaanuuf jechuudha. Iddoo kana fiiltaraan jirtu kana deebisnee gadduuna barreeffama ishii kana baay'ee xiqqaatti iddoon kanatti kan nu dhuftu ishii gadduun jechuudha. Koopiraayitii viidiyoo akka nu baasu kophaatti. Akkasuma gisee ishii gadduun barreeffamni akkana fakkaatan kun nu dhufu isa keessaa koopiraayitiin jedhu kana xanna jechuudha. Ishi koopiraayitii ergan tuqee booda viidiyoo koopiraayitii taasisti naaf deetti jechuudha. Viidiyoon kun koopiraayitii jechuudha. Kan iddoo kanatti koopiraayitii irratti hidheeti jira. Iddoo kanatti jechuudha. Ishi akkamiin viidiyoo kana odoo hin balleessine koopiraayitii irraa balleessina odoo viidiyoo hin dallanne jechuudha. Koopiraayitii ishee jettu kana gadi xuunna jechuudha. Ishuma kana deebinee gadi xuunna. Isa booda select delete san jettu kun nu dhufti. No, see delete san jettu nu dhufti ishee gadi xuunna jechuudha. Connection Isham haala kanaan dhufeeti jira jechuudha. Viidiyoon kun ilaalcha namaaf rakkina hin fidu yookiin immoo ija namaa hin miidhu, rakkoo hin qabu, ilaalamuu ni danda'a. Garuu moonitaayi namatti taasisu jechuudha. Iddoo moonitaayizeeshinii iddoo jettu kanatti diimaadhaan irratti nu jala barreessa jira yookiin immoo milikkita doolaara sana diimeesseeti jira jechuudha. Kuni maali? Moonitaayi nu taasisu jechuudha. Ishee akkam goona amma iddoo kana select action an jedhu kanan jira ishii gadi tuqna jechuudha. Ishii erga gadxunnee booda wantoonni sadnuu dhufu asirratti inni tokko maalidha? Viidiyoo kana kunnee keessa baasudha moo viidiyoo kana kunnee baasna moo inni lammaffaan immoo repeal song kan jedhu kun jira, replace song kan jedhu jira. Muuziqaa yoo ta'e muuziqaa sana jijjiiruu jechuudha. Akkasumallee mute song kan jedhu jira. Mute song dammoo muuziqaa irra jiru kana dhaamsine yookiin immoo sagalee odoo hin qabaanne dhiisisuu jechuudha. Anama maaltu mudate viidiyoo kana rakkina muuziqaa kanatti fakkaata. Ani viidiyoon kun muuziqaa hin qabas geedoo dhaggeeffannee. Sagalee kanatu immoo sirba kanatu koopiraayitiin jala taasise jechuudha. Maalan godhaamaani sirba kana jijjiira. Akkamiin jijjiira? Select ቦታ ጀግኖ sanatti deebina. ከዛ ማልጎና replace song kan jedhu kana gadi tuqachuudha. Ishee gidduu jirtu kana ምክንያቱም sababa sirbaatiif koopiraayitiin jalaa ta'e waan ta'eef sirba sana jijjiirachuudha. Sirba sana immoo akkamiin jijjiira? Asuma YouTube dhumarraa fuudhachuudha tokkicha. YouTube nuuf kenna. Connection baay'ee rakkisaadha natti fakkaata. Laalkino boota koopiraayitii taasisan irratti diimessee naaf deetti jira jechuudha. Boota lamatti jechuudha. Innaa maalan godhaanii nan jijjiira. Muuziqaa kan nan jijjiira viidiyoo isaa yaa ta'u. Viidiyoon addaan kutuu hin danda'u. Sababni isaas viidiyoon kun irraa yoo kute homaayyuu yaada namaaf hin kennu waan ta'eef viidiyoon akkuma jirutti ta'ee yookiin muuziqaa jijjiiruu yookiin immoo muuziqaa sana saayilentii godhanii dabarsu jechuudha. Ani amma muuziqaan jijjiiree laalaski. Iddoo kanatti YouTube irraa iddoo kanatti tokko filanna jechuudha. Muuziqaadhuma YouTubeetti kun. Hin dhaga'ama sagaleessa.
kanuma yaa ta'u sinan barbaadan filachuu hin dandeessu wantoota asirra jiran baay'inaan jiru waan ta'eef an barbaadan filachuu hin dandeessu jechuudha. Isa booda aad goona iddoo kanatti aad goona. Ashi tokkichi boota lamatti jechuudha argitanii boota lammaffaas akkasuma godha. Akkasuma godhee tanan jijjiiraa diimaan tokko irra naa badeera ammas kanas akkasuma godhee tanan jijjiirachuudha. Isa lammaffaadhaaf illee itti ni daachuudha akkasumatti. Okay, isa kana seefiin godhanitti fakkaate dura seef isheen deema kun irraa naa ka'eeti jira akkasumallee seefii ta'eeti jira. Ishee haala kanaan erga muuziqaatti jijjiirre booda yeroo duubatti deebine iddoo kanatti process gochaa jira jechuudha. Tokkicha naa qayyaraatii jira. Tokkicha immoo erga kanan xumuree deebi'ee isa tokko faan godha yookiin immoo jijjiira jechuudha. Muuziqaa lamatu copywriting irratti ta'ee jira anaani jechuudha. Isinillee haala kanaan copywriting ofirraa balleessaa sababni isaas YouTube copywriting jaalatu waan ta'eef akkasumallee monetize nun taasisu waan ta'eef copywriting yoo viidiyoo keenya irra jiraate nun taqabbalu waan ta'eef isinillee irraa balleessaa haala kanaan isiniin jedha. Viidiyoo kana yoo jaallattan like naaf godha akkasumallee hiriyoota keessaniif immoo share godha. Galatoomaa isiniin jedha warri haara taatan maatii naaf ta'a asumaan galatoomaa nagaan tura isiniin jedha.